السلام عليكم ورحمة الله شمار كفون الجرة جرتو أنا جرى قلت ربي إيقا مالي ولدت دبري جرة جتونا أبي تكو سنف كبدير فنجرة أبي تكو سنف متسين توري حتى وأبين سنقرو دلقا جرة أك أبي خانرة تكو سي قدان قدية أنا رجل اللي تركي با إنركي سنة بكاتا أكا يادا كسنرة هو بدتي amma immoo aappii bareedaa tokko isiniif fidee dhufeen jira jechuudha. Torban kana akkuma beekamu aappilikeeshiniin daataa firii dalaguuf nu gargaaran biyyoota garaagaraa keessatti torban kana rakkina xiqqoo uumameen hojii isaanii dhaabanii jiru. Har'aaf kaleessa immoo fooyya'anii xiqqoo hojiitti deebi'anii jiru. Anis aappii tokko isiniif fidee dhufeen jira. Gamanumaan baga gammaddanii warri daataa firii yeroo dheeraaf fayyadamaa turtanii. Aappiin kun egaa hojii jalqabee waggoota baay'ee lakkoofsisee jira. Biyyoota baay'ee keessatti dalaga jechuudha. Akkasumas Saudi Arabiyaa, Oman, Kuwait, Bahrain fi Dubai keessatti dalaga. Egaa yoo daqiiqaa arganne kan wajjin ilaallu ta'a. Har'a immoo Saudi keessaa jalqabna jechuudha. Aappichi kun isa kanadha jechuudha. Amma aappicha keessan seenaa. Amma warri Saudii jirtanuu istooppiin godha jechuudha. Amma nan dhaabaa firii naaf dalagaa jira jechuudha. Ani keessaa hin qabu jechuudha. Firii dalagaa jira. Wanni isiniif galuu qabu yoo aappiin tokko apdeet ta'e ka duriillee yoo ta'e isiniif dhiyeeffamu aappii sana pileestoorii keessan keessa galtanii yoo duraan aappilikeeshina kana moobaayila iskiriin irraa qabaattan dirqama dileet gochuu qabdu jechuudha. Jijjiiramee dhufa waan ta'eef warri waan kanaa maallaqa irraa argachuudhaaf isaanis aappii kanarraa maallaqa argatu waan ta'eef apdeet godhu guyyaadhaa pilaastoorii keessa kaa'u jechuudha jijjiiranii. Kanaaf pilaastoorii keessatti haaraa maxxanfame sana buufattanii itti fayyadamtu jechuudha. Jalqaba erga apdeet godhattanii haala kanaan isiniif hin dhufu. Eegasii bakka kana ni tuttu jechuudha. Bakka qastii kan ni tuttu. Akkamitti apdeet godhatanis wajjin ilaala jechuudha. Haala kanaan dhumarra jira jechuudha. Zeenii dhumarra jiran agartu. Zeen firii Saudii lakkoofsa lama kana jechuudha. Kan dhumarra kanarra ni tuttu. Kan gubbaati kan isinitti argisiise. Kan ammoo jechuudha bakka kana tuttu jechuudha. Bakka kana tuttanii kanallee ni barbaanna jechuudha. Haala kanaan zeen firii Saudii lakkoofsa lama jechuudha. Isarra godhattu wal fakkaata jechuudha. Kan gara olillee wal fakkaata. Kunillee wal fakkaata jechuudha. Alaabaan biyya alaabaa Saudii miti alaabaa biyya biraati. Haala kanaan egaa hojjetattanii booda warri zeenii istarti gochuu bichatti isin hafe jechuudha. Bakka kana tunnee hin dalagamoo hin dalaguu wajjinumaan ilaalla. Dalagee jira jechuudha. Daqiiqaa sekoonduma muraasa narraa fudhate garuu hojjechuudhaaf ayyoo kan inni hin hojjenne ta'e gara keessan hin fidu jechuudha. Egaa dalagaa jira jechuudha. Wanni isiniif galuu qabu asirratti illee wal lama jechuudha. Asittis lama alaabaa biyya biraati. Warra Saudii keessaa isin argisaa jira jechuudha. Zeenirra godhatanii haala kanaan isiniif dalaga. Amma asitti sa'aatii torba jechuudha. Isiniif daqiiqaa 8 yookaan daqiiqaa muraasa isiniif kenna jalqaba irratti addaan bakka jettu kana tuttaniiti kan isin sa'aatii guuttattanu jechuudha. Aappii kamiinuu egaa isiniif dalagee booda bakka addaan jedhu kanaan ni tuttu jechuudha. Yeroo marraa meeqa gantu in ilaaltu jechuudha. Tokkichaan isiniif kennu aappiin kun itti deddeebitanii yoo tuttan isiniif sa'aatii ida'uu danda'a. Amma akkuma argaa jirtan sa'aatii 7 daqiiqaa 52 naaf kennee jira. Bakka addaan kana nan tuqa jechuudha.
दोस्तों मोबाइल की टॉर्च से आप अपने दीवार पर कोई भी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इस ऐप में akkuma argitan beeksisa kanaaf kennee jira jechuudha. Sekoondii 28 irraa kan lakkaa'an ilaalaa tura sa'aatii 7 wanni isiniif akka nama tuqe akka isiniif galuufan viidiyoo dheeressee isinitti argisiisaa jira. Akka nama tuqe argatanii tumitti attaayimii kan jedhu ammarra yeroo baay'een gadi tuqe jechuudha. Achumaan beeksisa kana naaf kenne. Okay. Amma naaf kennee jira jechuudha. Raayitii godheera. Mallattoo xaa kana gubbaatti xaa bakka lama yoo fide irraan deebi'a bakka kana tuqee asiinis okay. Akkuma argitan sa'aatii meeqa 7 ture jechuudha sila. Amma immoo sa'aatii 4 fi sa'aatii 11 daqiiqaa 51 meeqa kanaaf kenne isin tilmaamuu hin dandeessu. Sekoondii kana lakkaayoo gadi xumuree sekoondii 40 irraa immoo natti fakkaata akka dhume attaayim waan jedhu isinii fide ammas achi tuttanii sa'aatii keessan dheereffachuu hin dandeessu. Ammallee sa'aatii yoo dhaabee daqiiqaa 8 isiniif ni kenna. Haala kanaan idaachuu ni dandeessu. Aappiin kun aappii bareedaadha. Akka ajaa'ibaatti dalaga jechuudha. Laayivii tiiktookii illee taanaan madaami keessaniin haasa'u illee taanaan biyya biraa garaagaraatti madaami maal jettan jana namni waan hamaan jedhu yoomiyyuu hin dhabamu yoo sabara malee hin tarkaanfatamu yaa rabbi naafis kenni waan nama himu naafis harjoomu qaba rabbiin guddaa ala habiibikaa nuuril hudaa